harmeen isi waamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqqaba isiniin jetti harmeen isi waamti harmeen isi waamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqqaba isiniin jetti harmeen Waamicha Marii Gurmuun hayyoota Oromoo Intellectuals Society Sadaasa tokko bara 2025 haala waliigalaa yerootiin kan walitti hidhatu mata duree dhimma hubatamuu dadhabee fi biyya birmannaa dhabe jedhu irratti yaa'ii qopheessee jira. Qophiin marii kun dhimmoota ijootaa lama irratti marii geggeessa. Tokko hariiroo walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Oromoo kan jedhuu fi lama biyya Oromoo birmannaa dhabe isa jedhu irratti taha. Kanaaf marii kana irratti akka hirmaatan gurmuun hayyoota Oromoo Intellectual Society kabajaan isin affeereera. Guyyaan marii gaafa sanbata dura Satardee Sadaasa tokko bara 2025 yeroon mariin itti gaggeeffamu akka Finfinnee, Naayiroobii, Kaayiroo, Riyaad, Aden, Sanaatti sa'aatii 18:00 yookaan 6 PM. Awurooppaa jiddu galeessatti sa'aatii 17:00 5 PM. UK time sa'aatii 16:00 4 PM. DC time sa'aatii 11:00 AM tti gaggeeffama. Toorri qunnamtii karaa Zoomii yoo ta'u, miitinga ID 88 59 50 79 74 7 paaswoordiin 22 66 69 gurmuu hayyoota Oromoo. Waamti harmeen isi waamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqqaba isiniin jetti harmeen isi waamti harmeen isi waamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqqaba isiniin jetti harmeen Kabarnoota qabdan Profeesar kan taatan yaa kabarnoota qabdan Profeesar kan taatan amma salphinni keeysan waaminsa harmee yoo diddan isi waaman biyya keeysaa nu barsiisaa bisin eegan isi waamti harmeen isi waamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqqaba isiniin jetti harmeen isi waamti harmeen isi waamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqqaba isiniin